Manchester United taphattoota kilabicha tikeetii tapha xumuraa kan liiga Awurooppaadha ittiin daawwatan yookaan immoo ittiin qabatanii gara sinii malaan lakkoofsa tikeetii ittiin seessa kanaatirratti gadi hir'isuu isaati yookaan daangeessuu isaati. Taphattoonni Manchester United kanaan dura tikeetii seensa istaadiyeemidha hiriyoota isaaniitiif maatii isaaniitiif namoota isaan jaalataniif affeeruudhaaf yookaan immoo isaaniif kennuudhaaf hamma tikeetii 10 taphataan tokko qabatee ittiin akka deemudha kan kanaan dura ittiin beekamani. Amma garuu Manchester United sababa gara San Mames yeroo deemanitti taphattoonni tikeetii 2 caalaa kan qabanne taasiseef keessaa deeggartoota gara 15,000 ta'anii gara San Mames imalanii gara Spain deemuudhaani tapha xumuraa kanaan Manchester United akka deeggaranii fi tikeetii kana kan taphattoonni qabatan kana irraa hir'isuudhaan deeggartoota kanaaf kennuudhaaf akka haala minjeessedha kan himamaatiin jiru. Haala minjeessuu kana alatti miseensota hojjettoota kilabichaatis tikeetiin kanaan dura bilisaan tapha akka qabatan amma bilisaan tikeetii akka hin arganne of danda'anii maallaqaan bitatanii tikeetii kanaan akka garas imalanidha. Injifannoo booda garuu Manchester United waancaa liigaa Awurooppaadhaa kanaan Tottenham injifatee kan deebi'u yoo ta'e gammachuun magaalaa Manchester United keessatti ittiin ibsatan baanii iddoo simannaa keessatti maatiin akkasumas hojjettoonni Manchester United kan kubbaa miilaa hojjettoonni garichaa bilisaan maatiin isaanii ta'e tikeetii akka qabataniif haala minjeessuudhaaf yaadee akka ta'edha. Garuu dhimmi ijoon maaliif Manchester United tikeetii gara deebiitiin yookaan immoo istaadiyeemii seenaniin ala yeroo gara Manchester United deebi'an haala minjeessuudhaaf yaade kan jiru Manchester United Tottenhamiif maal yaadeeti tapha kanaan Tottenham waancaa liigaa Awurooppaa kanaan dursee kenneef immoo hin injifatu kan jedhu gaafii guddaa kan namatti kaasudha. Tottenham akkuma isaa sadarkaa dhumaatirra taa'ee qaxxaamuraan Champions League Awurooppaa argachuudhaaf dorgommii liigaa Awurooppaadhaa kana injifachuudhaaf akkasuma Ange Postecoglou illee naasuu amma Tottenham keessa jiran keessaa baasuudhaaf liigaa Awurooppaa injifachuudhaaf kan tattaafataa jiru. Manchester United garuu gammachuu gara Manchester United gaafa deebinu deeggartootaaf akkasuma maatii hojjettoota kilabichaaf bilisaan deemanii akka tikeettiidhaan seenanii bakka affeerran taasifamutti daawwatana haala minjeessaa ammaaf garuu lakkoofsanan hir'isaa bilisaanis tikeettii qabatanii hojjettoonni seenan jechuudhaan dubbateera. Osoma jennu tapha xumuraa kan liigaa Awurooppaadhaa kana kan Tottenham Manchester United kana abbaan murtee lammii Jarman akka dursan beekameera. Abbaan murteedha Felix Zweier jedhaman kuni ganna 43 irratti kan argaman yoo ta'u tapha xumuraa kana akka dursan beekameera. Abbaan murteedhaa kun kana dura yakka qabxii jijjiirsisuu kubbaa miilaatiin nama adabamee ture bara 2006 hoogganaa tokkorraa hanga paawundii 250 fudhateera jechuudhaan ji'a jaafi kubbaa miilaatirraa kan adabame garuu sana booda naamusa isaatirraa barachuudhaan abbaa murtee yeroo ammaa sadarkaa Awurooppaatti jajjaboo jedhaman ciccimoo jedhaman keessa tokko akka ta'edha. Inumaayyuu tapha walakkaa xumuraa tapha marsaa lammaffaa Parc des Princes Arsenal PSG jedhaan mo'amellee nama durseedha. Kana dura keessumattuu abbaa murteedhaa kun tapha Bundesliga Jarman yeroo dursaa turetti Jude Bellingham yeroo Borussia Dortmundiif taphataa turetti abbaa murteedhaa kana kanaan dura kan inni ittiin himatame yakka kubbaa miilaa qabxii jijjiirsitu maallaqa inni fudhate sanaan itti siqee jecha hin malle waa'ee saniin isa qeeqee isa dubbatee jechuudhaan amma paawundii 34 adabamee ture. Abbaa murtee kana qeequu isaatiin amma immoo tapha Manchester United Tottenham qaban namni kun liigaa Awurooppaatiin kan inni dursu konferensi liigaa Awurooppaatiin ammoo lammii Bosniyaa fi Herzegovinaadha kan ta'e Irvan Peloyot nama jedhamu akka dursuudha kan beekama jechuudha. Stevan Kovacic ammoo tapha Champions League Awurooppaadha kan Inter Milan PSG akka dursu kaleessa beekamu isaa ni yaadatama. Ashraf Hakimiin ammoo badhaasa Prix Marki Vivian jedhamu badhaafameera. Badhaasni kuni badhaasa taphataa cimaa Afrikaa kan liigii Firaansii keessatti taphattoota taphataniif kennamudha. Ashraf Hakimiin taphataa cimaa Afrikaa liigii Firaansii keessa taphatu kan bara 2025 ta'uudhaan badhaasa kana kan badhaafame lammiin Morookoodhaa kun badhaasa kana yeroo lammaffaa walitti aansee kan inni injifatee bara kana liigii Firaansiin goolii 4 galchee kubbaa 6 hiriyoota isaatiin injeessee kenneera. Champions League Awurooppaatiin goolii 3 galchee 5 taphataan injeessee kenneedha. Liigii Firaansiin chaampiyoonii ta'eera. Champions League Awurooppaatiin xumuraaf ga'e waancaadhaan taphataa faayameedha. Ashraf Hakimiin hedduu taphataan duraanii kan garee biyyaalessaa Biraazil Ziikoon ammoo
Kaarloo Aancelootiin wantoota sadii fi garee biyyaalessaa Biraazil milkeessuu danda'a jedheera. Akka gabaasa Associated Press jedhutti yoo ta'e taphataan duraaniidha kun tokkoffaa Aancelootiin leenjisaa Champions League Awurooppaadhaa kana yeroo 5 fudhachuudhaan muuxannoo qaban shaampiyoonii ta'uun akkamiin akka danda'amu leenjisaa beekan dabalataan garee biyyaalessaa sadarkaa addunyaatti gita hin qabne yeroo 5 shaampiyoonii addunyaa ta'e Biraaziliif leenjisuudhaaf kan isaan walitti dhufanii kun bilchina Kaarloo Aancelootiin qabu hooggansa irratti akkaataa garee itti dursan irratti hooggansi Kaarloo Aancelootiin qabu ammatti garee biyyaalessaa Biraazil milkeessuu danda'a. Callisaan nama hojii isaanii hojjetanii baay'ee nama dubbii hin baay'eefne nama waa hin oo'ifne Kaarloo Aancelootiin kanaaf isa milkeessuu danda'a jechuudhaan taphataan duraanii kan garee biyyaalessaa Biraazil kun kan milkaa'uu danda'a. Kaarloo Aancelootiin leenjisaa garee biyyaalessaa Biraazil ta'utti jedheetiin kaase lammaffaa irratti immoo Aancelootiin leenjisaa yaada bilchaataa qabanii keessumattuu leenjisaa morkataa isaaniitillee kabaja qaban akkasuma immoo morkattoonni isaanii warri garee faallaa isaaniitillee leenjisaa isa kabajan nama kabajamaa ta'uun isaa Biraaziliin morkattummaatti deebisuu danda'a. Aancelootiin kubbaa miilaatiin waan hunda caalaa taphattoonni murteessoodha jedhanii nama amananiidha. Taphattoonni kunneen tooftaa taphaa kiyyaaf hin ta'ani akka inni barbaadetti hin ta'ani hin taphatan jedhanii taphattoota addaan qoqqoodanii nama hin beekne hunda caalaa murteessan kubbaa miilatiif taphattoota jedhanii nama amanan waan ta'eef leenjisaan kun garee biyyaalessaa Biraazil waliin milkaa'uu danda'a jechuudhaan kan inni Aancelootiin gama kanaan Biraaziliin milkeessuu danda'a jechuudhaan kaase keessumattuu gahumsa leenjisummaa taphattoota murteessoo garee biyyaalessaa Biraazil bu'a buusuu danda'an jedhan filannoo irratti nama hin dadhabne yookaan hin qeeqamne ta'uun isaanii Kaarloo Aancelootiin miira injifannoodhaa garee biyyaalessaa Biraazilitti deebisuu danda'a jechuudhaan dubbateera. Egaa akkuma beekamu kaleessa Biraazil leenjisaa haaraa gochuudhaan leenjisaa Kaarloo Aancelootii kan Real Madrid lammii Itilii ganna 65 kana waggaa tokko waliigaltee isaanii mallatteessaniiru jedhamaatiin ture. Aancelootiin tapha xumuraa isaanii Real Madrid Real Sociedad waliin qabu irratti geggeessan ni taasifamaaf jedhamuudhaan kan eegamaatiin jiru. Leenjisaan kun egaa tariitii ammaan booda garee biyyaalessaatti deebi'anii hojii garee biyyaalessaa fudhachuun isaanii waan sirrii fi yeroon barbaadus jedhamuudhaan kan himamaatiin jiru. Tarii Real Madrid ammoo bakka isaa Kaarloo Aancelootiidha jechuudha. Xaavi Alonso guyyoottan dhufan keessatti leenjisaa gochuudhaan ifatti qacaruusaa ni beeksisaaf kan eegamu. Inumaayyuu amma immoo miidiyaaleen ba'aa jiran Xaavi Alonsoon Real Madrid waancaa kilaboota addunyaa ganna kana dorgomuu fi taphattoota qarqara ittisaatirratti taphattoota 2 akkasuma immoo saala gidduutti irratti taphataa tokko akka isaa fi mallatteessisan barbaadaa jechuudhaan miidiyaaleen gabaasaa kan isaan jiranii. Dhimmuma Kaarloo Aancelootii kanaan wal qabatee garuu ijoo jabaan isaanii taphattoota amma Real Madrid keessatti leenjisan Junior akkasuma Endrick Rodrigo Militao dabalataatti Neymar Junior taphataa kana irratti piroojeektii isaanii ijaaruudhaan garee Biraazil taphattoota muuxannoo qaban irratti hundeessuudhaaf bifa haaraadhaan qindeessuudhaaf karoora qabu. Neymar isaaf ni mijata. Isaan alatti garee biyyaalessaa Biraazil milkaa'uu hin danda'u jedhee amana Kaarloo Aancelootiin jechuun miidiyaaleen gabaasaadha kan isaanii jiranii. Kanas ta'e Kaarloo Aancelootiin Kaarliittoon gara Biraazil imalee leenjisaa jalqabaa lammii Biraaziliin ala Biraazil leenjise ta'uudhaan ni milkaa'u kan jedhu gamanumaa kan eegamu ta'a.